mootummaan Raashaadhaa yeroo ammaan tana lola jabaa keessa jirti. Lolli jabaan isin keessa jirtu lola Yukureenii wajjin gaggeessaa jiran kana toora gartee lolli kuni haalaan jabaachuu keessa inumaatu gartee humnoonni naannoo adda addaa irraa gartee lola kana keessatti hirmaachaa jiran akkaataa gareen Yukureen tanarraa gartee gargaarsa adda addaa fudhachaa jirtu keessattuu warreen Yuurooppiidhaa Yukureen tana akka malee gargaaraati jiranii gargaarsi isaanii kuni gayaa ta'utti hin jiru. Keessattuu wanni gartee misaayilota Raashaan haleeltu tana itti firraa dhorkuu dadhaban. Misaayiloonni Raashaan gara Yukureen haleeltu kuni wanni itti gartee itti qabamuu dadhabeef misaayiloonni ammaan tana kan gartee mootummaan Ameerikaadhaa hedduu oomistu. Patriot misaayil kajaaniin kan gartee lola Iiraan kanarratti hedduu itti fayyadaman garuummoo oduun ammaan tana bahaa jirtu keetutti mootummaan Ameerikaadhaa misaayilota gartee silaa ifii isaaniitiif itti fayyadamuu qaban Yukureeniif dabarsanii kannaniiti Yukureen lola irratti irra hedduu isaa itti fayyadamte. Lola Iiraan kanarratti kan qaban gayaa hin turre. Amma gaa rakkoon guddoon takka tan dhufte misaayiloonni kuni magaalaa irraa dhabamu takka gartee harka nam tokkootu hin jiru. Okay? Wanni kuni wanni isiin gartee if keessaa qabdu mootummaan oggota kana egaa. Ajaa'iba. Odumaan laayivii jiru odumaan harkaniiti gartee dhaamsanatti erga warri tiktaakee kunis. Okay. Rakkoon misaayiloonni gartee addunyaa irraa dhabamuu kana qaceellotti irraa haasofneeti jira. Amma gartee akka odeessaa jiranitti gaa mootummaan Yukureeniis misaayila gartee takka hasamii irraa itti buusaniin takka ammoo haleelaniin kana Ameerikaa irraa harkatan. Biyyoottan akka Jarmanii fi warri akka Firaansii akkasumas Ingilaandilleen Ameerikaa irraa bitaniiti Yukureeniif geessan. Duraan mootummaan Ameerikaadhaa keessattuu gartee gaafa Baayidan aangoorra ture san yoo xiqqaattee doolaara biiliyoona 300 kan ga'u meeshaa waraanaa Yukureeniif dabarsanii kannaniiti turan. Yukureen amata 3 dabre kana keessatti itti fayyadamaati turte. Lolli Iiraan kun ni ta'a jaanii namni itti gartee pilaana godhe hin jiru. Amma gaa lolli Iiraan kun tahee jira. Lola kanarratti Ameerikaanis meeshaalee tana hunda gartee itti fayyadamtee jirti misaayilota kana jechuudha. Okay? Misaayilota gartee kan gartee Taadii fi Patriot misaayilii fi kan hunda gartee itti fayyadamanii jiran. Misaayilonni kun gaa firii takka gartee tolchuudhaaf gatii isaa isin himeetiin jedhama dura garuu immoo firii takka tolchuudhaaf amata 2 ol fudhata. Gaafa gartee lola guyyaa 12 sanirratti isin himeetiin ture waa xiqqoo amata dabree achi boodaas gartee misaayilonni kun hedduu barbaachisaadha. Amma rakkoon gartee Yukureen qabattee jirtu misaayilonni kun lola Yukureeniif odoon taane Ameerikaanuu hin qabdu jechuudha. Lakkoofsi isaa gartee hedduu xiqqaateeti jira. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun mootummaan Raashaadhaa haleellaa Yukureen irra gaggeessu tana tan gartee misaayilota gurguddaa itti fayyadamtu taatee jirti jechuudha. Akkuma mootummaan Iiraan yeroo gartee Izraa'el haleelaa turan amata kana dura irratti mootummaan Izraa'el hogguu gartee misaayilota fixatanii misaayilota warra Iiraan kana ofirraa qabuu dadhaban Iiraan maal godhuu turte? Misaayilota gurguddaadhaanii haleeluu eegalte jechuudha. Tanaafi gartee ammaan tana mootummaan Raashaadhaa haleellaa Yukureen irra gaggeessaa jiran tuni akka malee gartee tan dachii sossoosu qofa odoon taane tan biyya san diiduu ja'aniiti namni hedduun irraa odeessaa jiran. Kana jechuun mootummaan Yukureen yeroo gabaabduu keessatti harka kannachuu malee humaata akka illee nuu hin hafneefi. Okay? Duroonnan itti fayyadamte amma guyyaa har'aan tanaa duroonnan 300 ol gara gartee mootummaa gara Raashaadhaa kana erganii turan. Duroonnan akka gartee misaayilota gurguddaa kanatti hedduu waan balleessu. Ammaasis Raashaan gartee teknoolojii addaa qabdi tan gartee duroonnan kana samii keessatti guurtuun tan duroonnan kana itti haleeltuun tan duroonnan kana itti qaqqabduun yoo gartee warri Yukureen duroonnan 300 ol gara san kan ergan taate yoo xiqqaate duroona 150 warri Raashaadhaa ni qaban. Etakaawwan ni barbadeessan. Haaniitu gartee bikka haleele jechuudha. Okay? Duuba gaa san hundaa gartee akkasii quba qabaadhaa. Tan Ameerikaadhaa itti deebina. Maaliif torban kanas gartee irraa isin himaatiin jira.
Inumaatu waan gartee meeshaa waraana Ameerikaa kana ilaalchise pirezidaantiin Ameerikaadhaa warreen gartee waraana gaggeessu kana hojiirraa ari'aa jira jeesinii meetiin jira. Akkasuma sanitti guyyaa kaleedhaa gullaa ifirra ture itti gaafatama waraana Ameerikaadhaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa guyyaa jimmata dabre kana akka malee akka lolaanii ture. Inumaatu gartee mana keessatti jechoota hamaadhaan pirezidaantiin isa kana akka arrabsaa ture nama iyyuurraa odeessaati jira. Nama miidiyaan gartee gabbaanii irraa odeessaa jiran guyyaarraan tanaafaa keessattuu. Garuu misaayiloota kana daddafanii bikka buusuu ni danda'anii? Hin danda'an. Misaayiloota kana gartee haareetti tolchanii hojii irratti gartee akka dhiyaatu godhuudhaaf yoo xiqqaate amata lamaa ol irraa fudhataa jechuudha. Kanaafuu wanni ani isin himaa jiru Ameerikaanis dirqamaan lola kana dhaabuu malee lola kana gartee jabeessanii itti fufuu ka danda'anii fakkaattu. So tana akkasitti hubaddaadhaa keessa gabbuunee gartee irraa ni haasofna yeroo biraa. Dubagaa waliigaltee guyyaarraan tanaa tan gartee Saudi Arabiyaa fi warri Paakistaanii fi akkasuma sanitti Tarkiin godhan kanatti odoo hin dabarre waan takka gartee tasan duratanii isinii himuutu jira. Keessattuu reefuun tana gara mootummaa Iraaniin ministeertichi haajaa alaa kan Iraan Abbas Aragaachiin akka reefuun tana miidiyaa irratti gartee ibsasaa godhetti yeroo ammaan tana keessa jirru kanatti nuti keessattuu gartee ummanni islaamaa akka jiranitti gara takkatti deebi'anii diina biyya alaatirraa dhufe diina gara alaatirraa dhufe islaama diiguu barbaadu kana firraa dhoorkuu qabnaa jechuudhaani dubbachaa jira. Haasofni isaa kun gartee bikka hedduutti namni hedduun gartee akka malee olii gad oofaati jira. Odoon bikka saniin odoon gartee tan Saudi Arabiyaa keessatti gad hin buune waan takka taniin gartee isin garsiisuutu jira qalbiidhaan eeggaddaa. Loluma gartee eeguma Iraan tanarraa haasofne guyyaarraan tanaa mootummaan Iraan meeshaalee waraana Ameerikaadhaa tan gartee xayyaara diroonnan warra gartee samii keessaa gabbu buusan kana akka gartee na duuba gartan kanatti akka agarsiisaatti gartee akka namayyuu dhaqee muuziyeema keessa laalutti wali qabanii muuziyeema keessa kaayaniiti nama gartee garsiisuudhaaf deeman ummata biyyattiidhaa jechuudha. Duba akkuma duuba gartanitti gartee wanni kuni diroona kan gartee basaasummaa irratti hojjetu diroona haalaan jabaadhaati. Diroonni kun gartee miiliyoona 30 oli. Kanaafaa gartee garsiisaati jiranii gama duubaatiin ni laaltan. Kun hundinuu gartee warehouse dhalaala meeshaalee kanatti gartee salfiidhaan kaa'aniiti ilaa gaditti achiin akkasi shirjee ammaasis achiin ol deebi'a. Kun hundinuu meeshaalee baatii 6-7 dabarte tana keessatti mootummaan Ameerikaadhaa tan gartee mootummaan Iraan haleelanii akkanatti gartee dura barbadeessan tana ummataa fi addunyaa guutuu garsiisu jiran. Gara kanattis gartee laalaadhaa. Meeshaaleen tun hundinuu gartee xayyaarota kuni gartee F-35 xayyaara yaaniin sani. Wanni kana keessatti nama ajaa'ibsiisu mootummaan Iraan meeshaalee gartee akkana garsiiftu tana agarsiisaaf qofaa miti kan isaan gartee godhuudhaaf deeman. Isaan yeroo hedduu gartee hogguu meeshaa teekinooloojii Ameerikaa tana hogguu harkatan reverse engineer godhan. Meeshuma tana fuudhaniiti meeshaa tana qaceelloo qo'atanii tana fakkaattu tolchifatan. Amma dura gartee diroonnan warra Iraan kuni keessattuu gartee Shahadii fi Shahad 2.0 diroonnan gartee isaan qaban kun hundinuu diroonnan Ameerikaadhaa qabanii gabbuusurraa qo'atanii adda hiikanii tolfachaa turan. Boombilee gurguddoo Ameerikaadhaa tan gartee Iraan keessa buutee Ameerikaan gartee boombii tanya nu deebisa jettee kadhachaa turtetanii isiniin jee yoo yaadattan. Sanuma gartee fuudhaniiti warra gaarii sarchii godhu gartee bira geessanii isaan laalanii boombii san haareetti gartee tolfachaa turan. Ammallee tolfachaati jiran. Dubagaa meeshaalee gartee asitti agartan tanaas akkasumatti irraa tolfachuudhaaf deeman dubbiin gartee ummata garsiisuu qofaami. Ummata garsiisuu waan takka. Ummata oguu garsiisan gartee ummata isaaniitiin hujii gartee isaan dalagu jiran tanatti akka ummanni mirqaanee deeggarsa jabaa gartee mootummaadhaa fi waraanaafis godhu. Isinii galtee san garsiifachaa jiran. Dubbiin san qofaa miti. Meeshaaleen tuni akka jirtutti
gara gartee riisarchitti ergamti warreen gartee injiinaroonni adda addaa quwataniiti gartee takka meeshaalee isaanii taamma harkaa qaban tan itti fooyyeessan takka ammoo meeshaalee waraanaa haaree gartee itti tolfatan tana qofallee odoo hin taane arraan tana jeneraaltichi warra Iiraan tokko akka reefuun tana jechaa jirutti nuti misaa'ela Iiraan irraa ila Ameerikaa dha'u tolchuu eegalleeti jirraa jeeti dubbachaa jira. Tuni breaking news. Jeneraaltichi san dubbii kanaa tana silaa dubbachuu qaba. Dubbachuu hin qabu. Himuu qaba. Himuu hin qabu. Himuun ammaan tana barbaachisaadha. Barbaachisaadhaa miti. Garuu immoo kunoo misaa'ila akkanaa kana gartee tolfachuudhaaf deemnaa kan maayila 9,000 ol deemuu danda'u. Ilaa ammaan tanaa gartee misaa'ilonni Iiraan ni qaban jedhanii namayyuu beekuu jiru. Takkaawoo namayyuu gartee hubatee jiru. Misaa'ila maayila 2,000 deemu. Takkaa gartee toora kiiloomeetira 4,000 takkaawoo gartee 4,500 qofa deemu. Sani kan namayyuu ammaan tana Iiraan ni qabdi jedhanii amanaa jiran. Akka gartee oduun takka jechaa jirtutti Iiraan misaa'ila ilaa gartee maayila 6,000 deemu takkaawoo gartee yoo xiqqaate kiiloomeetira 12,000 deemu ni qaban jedhaniiti odeessaa jiran. Kuni waan gartee warreen gartee itti dhiyeenyaan beeku jawuutu jira. Kan 2,000 deemu ni qabanii jechuun Iiraan irraa biyyoottan Yurooppii tana akka fedhanitti gartee haleeluu ni danda'an jechuudha gabaabinatti. Takkasan. Sogaa waraanni Iiraan gartee nuti misaa'ila gartee Ameerikaas haleeluu danda'u ni jaarrannaa hoguu ja'u yeroo ammaan tana gartee lolli Iiraanii fi Ameerikaa jidduu kuni hangam takka akka gartee Iiraan dandeettii qofa odoon taane konfidensii isiin qabdu garsiisa jechuudha. San akkasitti quba qabaadha. Dhiyaaddaa isiniin jennu obboleeyyan keenya warreen gartee ammaan tana ol seenaa jirtan warreen karaa fagoorraa karaa gartee dhiyoorraa akkasumas sanitti harka keessaniin taaptaap godhaa koppiliin godhaadha. Gara mana keessanii ta'an dhufaa jirtanii numa beeytanii tanaafuu gartee harka keessaniin taaptaap godhaa walirratti hin eeginaadha isiniin jechuu barbaada. Tanaatan jidduu gartee waan takka kaastaniin isin garsiisu tabiraas ni jirti. Dursoo akkuma gartee na duuba gartanitti guyyaa arraan tanaa doonii 8 qofaatutu Hormuz keessa dabre. Dooniileen 8 gartee Hormuz kun as jira jala kana gartee Baabul Mandaabii. Dooniileen 8 tuni tan warri Iiraan qindoominaan dabarsan. Garuu mootummaan Ameerikaatis gara isaaniitiin ibsa baasaniiti jiran keessattuu sitkaamiin akka jaanitti yoo xiqqaatte guyyaa 4 dabre kana keessatti doonii 45 akka Iiraan keessa akka Hormuz keessa gadi hin baane akka nis hin seenne dhorkineeti jirraa jaaniiti odeessaa jiran. Akkasuma sanitti Baabul Mandaab ni gartan jala kanatti gartee doonii 26 qofaatu guyyaa arraan tanaa keessa dabree jira. Inumaatu oduun gartee karaa Baabul Mandaabitti as bahaa jirtu jettutti dooniileen gaaza gartee Suudi Arabiyaa irraa qicaccuudhaaf Baabul Mandaab keessa dabaruu jirtu akka gartee warra Huusiidhaatiin jechaa jiranitti warra Huusiitiin nuti ilaa gartee wanta deemnaa ilaa maali kana ka Egypt kana Suez Kanaal dhaquudhaaf deemnaa jaaniiti gartee karaa kana bira dabraa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Amma dura dooniileen xiqqoon gartee akkasitti warra Huusii bira Suez Kanaalitti deemna jaanii bira dabraniiti jiran. Garuu immoo oduun arraan tana baate tun akka jettutti dooniileen gartee maqaa hijibaa warra Huusiitti kannanii Baabul Mandaab keessa ol dabran akka haleelamuudhaaf ta'an beekuu qabanii jaaniiti mootummaan warreen Huusiidha gartee ibsa baasanii jiran. Akkuma gartee ijoollee xixiqqootti wal shawwatan beeytanii maaliif hogguu gartee jara kana bira dabartee amma Baabul Mandaab keessa gartee hogguu dabartee asii Baabul Mandaab bira dabarteemi as doonii bikka gartee poortii warra Suudi Arabiyaa takkaa jira gama kanaanis tabiraatii jira. Doonii hedduun ammaan tan asirraa gaaza naqachaa jiran. Yoo gartee ajaja warra Huusiidhaa gartee itti taphattee takkaa gartee shawwaddee kabira dabartu taate isaan achi keessattuu gartee nama dha'uu ni danda'an. Saniifuu amma booda gartee warra sobaan nu bira dabru ni haleellaa jechaa jiran jechuudha. So akkasitti gartee san quba qabaadhaadha.
warreen gartee misaayilota Ameerikaadhaa gaambeyne reefuun tan gartee misaayilota Ameerikaadhaa guun haasa'u misaayil akka kanaa kanaan baana kuni gartee Patriot misaayil jaaniini jarreen kun hundinuu gartee misaayilota gaa ammaan tana silaa'u rasaasa dhabe jechuu. Okay? Misaayilonni kun ni jiranii rasaasa dhaban rasaasa isaaniitu duraa dhumee jira. So amma rakkoon gartee Ameerikaa qabattee jirtu Ameerikaa qofaa miti lola Yukureenis dhumiinsa rasaasa kanaati. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan haleellaalee gartee edda galgala mootummaan gareen gartee Huutiidhaa yama Saudi Arabiyaa irratti gaggeessitees akka gartee asiin duuba gartan kana fakkaatti nama hedduutu gartee haleellaa tana irratti dhumee jira. Tolega amma deemnee gartee qophii teenya guddoo tan gartee oduu guyyaaraan tanaa keessatti as deebina. Egaa waliigalteen tuni waliigalteen arraan tana Saudi Arabiyaadhaa fi Tarkii Paakistaan gaggeessan tuni waliigaltee haaraa miti. Baatii jahan dabarte tana yeroo gartee lolli Iiraanii fi Ameerikaadhaa akkasitti oowwaa ture san jarri kuni marii gaggeessaa turan jee isinii maatiin jira. Mariin isaan gaggeessaa jiranis marii lola kana dhaabuutii mitiin isiniin jee. Mariin isaan gaggeessaa turan san dhugumatti marii gartee mataa isaaniiti. Ifii isaaniitiif humna naannoodhaa jaarrachuu barbaadaniin isiniin jee. Garuu gartee wanni ammaan tana haaree taatee mul'atte. Duraan Ijiptis keessa turte. Akkasumas Iiraanillee gartee keessa turte. Keessattuu yeroo mariin tuni karaa ministeerota irratti gaggeeffamaa turte jechuudha. Arrammoo biyyoottan gartee sadeen kuni irra dhiyaatanii mari'atanii inumaa gartee wanni isaan mari'atan hundinuu xumuramtee jirti garuu itti mallatteessaniiti jiran. Mallattoo isaanii tana qofa odoo hin taane waliigalteen isaanii tuni gaaffii hedduudha haasaa jirti. Okay? Dursoo dandeettii gartee mootummaan biyyoottan sadeen kunuu dandeettii adda addaati qaban. Dandeettii isaaniitti irraa waa xiqqoo isin hima. Biyyi akka gartee Paakistaan tuni dandeettii waraana hedduu qabaachuu, misaayiloota gartee adda addaa qabaachuu akkasumas nikulara harkaa qaban. Tanaatu gartee isaan kana humna sadeen kana keessa adda isaan godhe. Garuu immoo horii hin qaban. Karaa maallaqaatti gartee hedduu ikoonomiin isaanii hedduu dadhabduudha. Yoo yaadattan mootummaan United Arab Emirates maallaqa gartee doolaara biliyoona 3 kan duraan gartee liqiidhaan amata 10 meeqa duratti kennite san sababa gartee Paakistaan Saudi Arabiyaa wajjin hariiroo tolfattee irratti akaa'u gartee waliigaltee tanatti dhiyaataniif maallaqa keenya nuu deebisaa jaaniini hafuuratti kutaa turan. Akkasitti gartee Saudi Arabiyaan maallaqa san Paakistaanii kennite Paakistaan isaanii kafalte. Tana silaa'u irraa haasofnee ture jechuudha. Gara kaaniin humniti gartee neetoo keessa jirtu tan Tarkiidhaa. Humna gartee neetoo keessaa waraana heddumminaan qabattee jirtu odoon taane inumaatu gartee teekinooloojiidhaa fi meeshaalee waraanaatis ta'ammayyaa ilaa hanga nikulara hin gahinitti taqabdu jaaniiti gartee odeessaa jiran. Garuu gaa biyya Islaamaa haa taatu malee isiin tuni gartee bikki isiin jirtu yeroo hedduu hin beekamu. Takaa'uu afaan isaaniitii fi hojiin isaanii garagara. Okay? Itti aansuudhaan Saudi Arabiyaan gaa wanni takka ta'e isiin qabdu horiidha. Horii guddaa waan qabdu jecha gaazee gartee waan hedduu gurgurtuuf jecha jara kana gartee horiidhaan akka feetetti gartee isaan kana if jala oofuu ni dandeessi jaaniitii odeessaa jiran. Waliigaltee tana keessatti Saudi Arabiyaan as baatee gartee kunoo biyyoottan sadeen kana wajjin haala nageenyaa irratti mallatteessinee jirraa jaanii dubbachuun footoo ka'uun waan takka. Qalbiidhaan dhaggeeffadha waan isiniif himaa jiru kana. Ani gartee akka gartee biyyoottan sadeen irraa as keessaa waan addaa qabaadheetii miti garuu immoo yaada gartee jiddu galeessa irrattiin xiyyeeffadhee isinii hima. Dursoo gartee gaaffileen namni hedduun gartee if gaafachuu qabu tokko gartee dura hubachuu qabu isaan sadeenuu warra gartee rakkoo adda addaa qabu. Akkasuma sanitti warra gartee dhugatti ammaan tana nuutis gartee walirratti gartee duuluudhaaf takaa'u waliin duuluudhaaf qophiidha jaaniitti odeessaa jiran. Tana keessaa qabxiin takka gartee arraan tana miidiyaa irratti gabbaasan yoo biitii takka isaan sadeen keessaa kan haleelamtoota takaa'u lolli irra banamu taate isaan sadeenuu waliin lola gartee galuudhaaf ta'an takaa'u lola seenuudhaaf ta'anii jaaniitti odeessaa jiran.
akka gartee neetoon article 5 yaanii tan qaban san jechuudha. Okay? Dubaga gaafiin gartee namayyuu gaafachuu qabu Saudi Arabiyaan tuni lola adda addaa keessa jirti. Keessattuu biyya gartee Huuziidha biyya Yaman tana wajjin warra Huuziiti wajjin lola irra jiran. Gara kaaniin Iraq keessattis garee gartee Popular Mobilization Force warra jaaniin isaan wajjinis lola irra jiran. Okay? Jarri lachuutu Saudi Arabiyaa gargalchuu ni danda'an. Tana qacollotti gartee ifatti akka isin hubattanii barbaada. Okay? Gareen warri Iraq keessa jirus humna jabduudha. Warri Huuzii kunis humna jabduudha. Inumaatu gartee isaan Huuziinis karaa ikoonomiitiinis kun akkuma gartee ammaan tani Iraan Saudi Arabiyaa tana gartee miidhaa jirtutti inumaatu gartee yoo dhugatti lola gartee lola guddaa sanitti achi gara taate hedduu miidhuudhaaf ta'an. Gaaffiin as keessa jirtu garuu yoo gartee gareen Huuziidhaa tuni Saudi Arabiyaa wajjin lola kanatti hatti jabaatu taate Pakistan lola kana keessa seentee gargaaruudhaaf qophiidhaahii gaaffii jettu. Tana gartee namni deebisuu danda'u. Ilaamaan tanaa hin jiru. Garuu immoo Pakistan akka gartee Saudi Arabiyaa cinaa dhaabbattee warra Huuzii kana wajjin waliin lolle ifatti dubbattee jirti. Okay? Tana akkasitti hubadhaa. Garuu gaaffii guddoon takka fakkeenyaaf yoo gartee Pakistaanii fi Afgaanistaan haaritti ka'uun lolan taate Saudi Arabiyaan eenyu gargaartii jettanii yaaddan takkasan. Akkasuma sanitti yoo gartee Tarkiidhaa fi Giriis wal lolan, Tarkii fi Izrael wal lolan, Saudi Arabiyaan Tarkii cinaa dhaabbattee ni gargaarti. Pakistan Tarkii cinaa dhaabbattee ni gargaarti. Lal marii godhuu waan takka garuu immoo ji'oopolitikii ilaaltee poolitikaa naannoo kanaa ilaaltee irratti gartee yoo atummaan gartee akka yaada keetitti biyyi tuni biyya tana cinaa ni dhaabbatti jettee yoo holi ilaaltu taate ni ilaalti ni hirmaattii jettee gartee murteessuu yoo dandeessu taate wanni gartee isaan irratti walii galan kun hojiirra ooluu ni danda'a jettee yaaduu dandeessa. Okay? Garuu akkuma gartee quba qabdanitti ani isin himeetiin jira manaan keessattis isinitti gartee haareen taatu Tarkiin lola gartee Iraan kana irratti dura irratti garam turte. Yoo yaadattan akka mootummaan Iraan tuni garagaltuu barbaaddi. Tana isin himeetiin jira. Maaliif jechoonni gartee dubbii himaan ministeerri hajaa alaa biyya Tarkiidhaa hakan fidan jechaa ture. Lolli kun gartee daddafee karaa tokkotti akka bahu inumaatu gartee mootummaan Ameerikaatii fi warri Israa'el lola kana gartee daddafanii oofuu qaban jechuudhaani durarratti haasawaa ture. Jechiin yeroo sana itti fayyadame inumaatu gartee jijjiiramni Iraan keessa dhufuu qabaa hajuu kan inni dubbachaa ture jechuudha. Okay? Gara kaaniin Iraan tuni jabaattee gartee lola kana gaggeessuu eegallaan yaada jijjiiruu eegalan warri Tarkiidhaa. Yeroo sanitti isaan karam turan gara Israa'el turan gara Ameerikaa turan. Inumaatu warreen gartee lolli kun jabaatee itti hafuuf je'ee gara duubaatti hojjechaa ture. Biyyoota lameen kana Saudi Arabiyaanis akkuma yaadattanitti Ameerikaa keessatti gartee miidiyaaleen akka riippoortii godhaa turanitti akka gartee gabaasaa turanitti Saudi Arabiyaan pirezidantii Ameerikaadhaa guyyaa guyyaarraa itti bilbilteetitti lola kana jabeessitti fuuf jechaa ni turte. Gara kaaniin ammoo miidiyaa irratti lakkii lolli kun hin barbaachisu naannoo tana gartee nageenyi bu'uu qabaa jedhaniiti dubbachaa turan. Okay? So kana hunda gartee hogguu hubattan waliigalteen arraan tanaa tuni Israa'el hafuuratti okutu takka gartee Israa'el dura dhaabbachuuf immoo takka akka gartee mootummaan Israa'el the Abraham Accord sanii fi akkasuma sanitti gartee the Greater Israel jaanii projectii gartee amma gaggeessaa jiran tuni akka fuulduran tarkaanfanne godhuudhaaf hojjechaa jiran fakkaatti immoo Iraan dura dhaabbatanii gartee Iraan irratti yoo gartee Iraan tana irratti xiyyeeffatanii isaan kuni Iraan irratti gartee lola banuudhaaf qophaa'aa jiran isin fakkaatti. Tana gartee gaaffii jabduun gaaffii tana reefuun tana viidiyoo irratti illee isin gaafadheetiin jira warri ilaamaan tana deebisuudhaaf carraan harkatiin viidiyoos guutuutti daawwadhaati gaaffii tana deebisa.
mee barreessaa mana keessatti warreen gartee jiddu galeessa bahaa kana keessaa barruu adda addaa gartee barreessaa jiran arraan tan akka jechaa jiranitti waliigalteen biyyootan sadeen tuni Iiraan miidhuu Israa'el hin miituu jaaniiti odeessaa jiran. Keessattuu waa'ee di Abraham Accord kanarratti Israa'el miidhuu hin dandeessu. Okay? Akkana jechuun isaanii maali? Biyyootan sadeenuu Israa'el wajjin wal loluudhaafis qophiidhaa miti godhuufis hin taa'anii jechuu jiran. Nageewuma gartee waliigaltee kanaa goonee jirra jaanii gartee kanatti asitti garsiifachaa jiran malee. Okay? Jarreen kun Israa'el wajjin gartee wal loluu hin barbaadanidha. Hoguu di Abraham Accord karaa dhaabuu hin dandeessu hoguu jaan. Akkana jechuun maal jechuun mootummaan Israa'el the greater Israel jaanii gartee piroojeektii addaa qabdi. Piroojeektiin isaanii san lafa Suudii tanaas fudhachuu barbaadan. Lafa Ijiptii fudhachuu barbaadan. Joordan fudhachuu barbaadan. Siiriyaa tana fudhachuu jiran. Akkasumas gartee Libanaan cinaa isiidhaa fudhachuu barbaadan. Waan tana gartee amma dura raasoonee jira. So amma waan kana warri Israa'el hojiirra oolchuu jiran. Okay? Qabeen hojii tanaa ta isaan dura dhaabbatte Iiraani. Ta gartee gufuu hamtuu warra Israa'el taate Iiraani. Tanaafi gartee guyyaa kaleedhaa generaalota isaanii warreen gartee waa'ee iccitiidhaatii fi akkasumas piroojeektii gartee Iiraan tanarratti hojjechaa turan lama hojiirraa ari'an. Okay? Lachuutu hojiin teessan Iiraan garangalchine irratti gartee isaan lachuutu hojiirraa ari'an. Okay? Waliigalteen tuni huutii irratti hin xiyyeeffattu. Akkasitti hin fudhatina. Okay? Huutiidhaa fi warri Iiraan qaama tokko. Huutiidhaa fi warri gartee Iiraaq keessa jiru qaama tokko kana gara isiniif himeetiin jiraa mire huutii uumaa takka illee godhuu hin danda'an. Okay? Dubagaa gara kaaniin akka gartee gareen takka jechaa jirtutti warri suuniidhaa gartee warri amantii suuniidhaa qabu walit dhufanii jaarmee gartee mataa isaanii jaarrataniiti shi'aa irratti lola banuudhaaf deemanii takkaa'u shi'aa irratti hojjechuudhaaf deemanii jaaniiti yaada isaanii dhiyeessaa jiran. Okay? Wanni tuni dura dursoo fudhatamaas qabaachuuf hin teessu hojiirraas hin ooltu. Maaliifi yoo kanaan jettan taate dura dursoo biitii gartee as keessatti ifa baatee gartee hojjechuu hin dandeenye takka Paakistaan. Paakistaan tun Chaayinaadhaa wajjin akka malee gartee akka nama jilbaa walitti hidhaa tajaajila gartee jilbaa walitti hidhaa. Nama fedhe bira dhaqanii footoo haa kaanii maallaqa haa fudhatanii waraana isaanii haa geessan malee waan Chaayinaan jettuun hojiirra oolchan. Okay? Akkasuma sanitti keessattuu gartee itti gaafatamaan waraanaatii fi Prime Ministerichi isaanii kun gartee akka namni hedduun akka gartee wantaatti ilaalan. Akka gartee nama clown, nama gartee uummata kan beekne, nama gartee ol deem jaanis ol deemu, nama gad deem jaanis deemu. Namni Paakistaan keessatti humna harkaa qabu itti gaafatamaa waraanaati. Okay? Tanaaf jalaan banne Amir Murii Hajaaniin san gartee. So Chaayinaan isa san gartee harkaa qabdi. Dubagaa ammaan tana gara kaaniin Chaayinaa fi Raashiyaan gartee kara tokko jiran. Waan Chaayinaan barbaaddu Raashiyaanis ni barbaaddi. Isaan kun hundinuu keessattuu gartee Raashiyaan Iiraan tuni akka sosootu hin barbaaddu. Okay? Hin dogoggorina. Tarkiin Iiraan tana gartee ollaadha. Iiraan tuni akka gargaltuu barbaaddi jee isin himeetiin jira. Tarkiin tuni Raashiyaan tunis gartee akka laaffattu ni barbaaddi. Tarkiin sheeyxaana. Okay? Tarkiin galata Raashiyaatu odoon kafallee meeshaalee hedduu gartee gara Yuukireen dabarsaa jirti. Amma guyyaa dheengaddaa yoo yaadattan waraanni Yuukireen
dooniilee tarkiidhaati bahara gartee bilaaksii keessatti haleelanii turan jeetiin isin garsiisee ture. Waraanni Ukraine. Tarkii waan san ilaalchisee ilaarraan tanaa homaa takka hin dubbanne. Hangam takka gartee akka isaan waliin jiran kun isiniif ifa haa ta'u. Duuba as keessatti gartee namni hedduun gaaffiin gartee isaan kaasaa jiran. Saudi Arabiyaan humna jabduu taatee lola tokkollee seenuu hin dandeessu. Tana gartee namayyuu jala muree jira. Saudi Arabiyaan ikoonomumaa qofaafi, doolaara qofaafi tan gartee as keessatti gareelee adda addaa gartee kanatti walii qaqqabachuu jirtuuf. Gara tokkoon mooraalaaf gaarii. Yoo gartee karaa lolaatti achi gargaran taate wanni jijjiiramu takkalee nuu hin jirtu. Dubagaa tana ilaalchisee guyyaarraan tana waliigaltee tana gartee ilaalchisee khiyyaan tokko kan paarlaamaa Iiraan keessa jiru. Akkuma gartee na duba gartanitti barruu ajaa'ibaa takka gartee karaa akkaawuntii isaa gubbaarratti maxxansee jira. Inumaatu dhaamsi gartee inni dabarseef dhaamsi isaa Saudi Arabiyaadhaaf. Paakistaanii fi miti, Tarkiidhaaf fi miti. Ilaamaan tana gara gartee ofiishaalii hogguu jennu mootummaan Iiraan gara ministeera haajaa alaatiin, gara pirezidaantiitiin, gara waraanaatiin tanarratti deebii amma duran goone takkaa gartee yaada isaaniitis hin dhiyeessine. Waliigaltee tanarratti ni dhiyeessan garuu tana gartee shakkii takka illee godhina ni dhiyeessan. Maaliif tuni ollaa isaaniiti. Garuu akka gartee khiyyaan kun ja'utti waliigalteen gartee jarri kun arraan tana godhe tuni akka gartee qeeransa waraqaadha. Qeeransa gartee waraqatti hafe takkaa gartee waraqaa qofa irratti gartee warra onnee qabu jechuu. Waraquma qofatti onnee qaban malee gara hojiitti gartee yoo jijjiiran humaa takka illee hin fidanii. Kootiin isaa gartee na duuba jirti. Gabaabinatti wanni jechaa jiru Saudi Arabiyaan heera isaanii takka gartee heera biyyattiidha, poolisii biyyattiidha kan naannoo tana. Thank you na yaadachiisuu keetiif. Wanni inni jechuu jiru mootummaan Saudi Arabiyaadha. Poolisii siidhaa gartee tan naannoodha yoon jijjiirre nagaya Paakistaanii fi Tarkii wajjin waliigaltee mallatteessuun jijjiirama takka illee hin fidu. Ammallee yoo gartee waraanni Ameerikaatii fi humnoonni biraa gartee Saudi Arabiyaa keessa dhufan taate humnoonni biraa gartee warra Israa'el fa'aadha. Yoo isaan ammallee gartee lafa Saudi Arabiyaadhaa hatti fayyadaman taate ammallee gartee nuti ni haleella jechuu jira. Kuni isaan bilisan baasuu jechaa jira. Wanni gartee isaan arraan tana godhan. Dhugaadha beekaa tana silaa'uun amantan jeetiin abdaddaan gara kiyyaan. Maaliif? Wanni gartee Iiraan barbaaddu Iiraan naannoon kuni waraana adda addaatirraa nagee ba'uudha. Saudi Arabiyaan nagayaan gartee akka ifisiitiif jiraattu. Nagayaan namayyuu akka daldalatu. Nagayaan odoo gartee waraanni Ameerikaadhaa Saudi Arabiyaa keessa taa'ee Iiraan hin haleelle. Tana wanni isaan barbaadan. Wanni gartee namtichi paarlaamaa keessa jirus ju'uus sani. Xalayaa umarratti gartee xalayaa irratti kun Paakistaaniin nu cinaa jira takka Tarkiin nu cinaa jirti isaanuu gartee nu gargaaran jedhanii akka gartee mooraala isaanii ol kaasuu malee gara gartee dhugatti lolatti jijjiiramu sanitti humaa takka illee hin fidanii. Sani gartee ta'e inni haasawaa jiru. Gara Saudi Arabiyaati irraas isiniif ni maree dhiyaaddaati. Dhiyaaddaamee warri ammaan tana dhufaa jirtan hundi keessanuu harka keessaniin taaptaa godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaadha. Egaa akkuma nu duuba gartan kanatti hogguu gartee waan kana agartan amma dura gartee rooga sadeen kana hogguu gartan amma dura rooga sadeen akkanaa kana eenyutu itti fayyadamaa ture. Mee sanuma naa deebisa isin warri mana keessa jirtan.
ni yaadattanii miti hogguu hedduun isin garsiisee ture. Rooga sadeen kana akkanatti gartee roogni sadeen kun asirraa haa biyya tana gartee ni beeytanii biyya tanarraa haa xarafa kana dhufa. Xara kanaan dhufeeti gartee akkasitti ilaa warra Hamaas tuqa. Okay? Hamaasii fi Hizballah isaan sadeen kana jechuudha. Warra isaan lameen as jiru kana. Eenyutti fayyadamaa ture? Iraanii jechuudha. Okay? So namni gartee yaada addaa hin qabne yaaduma gartee uummanni biraa itti fayyadamaa ture amata dheeraa yoo xiqqaatti gartee amata 15 dabre kana keessatti jechuudha. Okay? San isaan gartee arraan tana kunoo nutis gartee rooga sadeen akka gartee kunoo Paakistaan irraa eegallee Suudi Arabiyaa fi Tarkii yaanii maal godhu jiran Izrael moggod dhiisanii jiran Izrael as jirti mire isin eegaltee dubbiin waan Iraan itti fayyadamaa turte waan Iraan hojjettee lafarratti gartee qabsiiftee jirtu amata 15 dura jechuudha. Okay? Kana gartee amma warreen faarsee bultoonni Suudi Arabiyaadhaa gara isaaniitiin sooshaal miidiyaa gubbaa irratti hunda akkana barreessaa jiran. Faarsee bultoota Suudi Arabiyaati biyyittii hundinuu bar faarsee bulaa ni qabdi beekaa. Oromoo Itoophiyaa qofaa miti faarsee bulaa qabdi. Okay? Bar kooppii godhuun dandeettii takka illee hin barbaachisu beekaa. Waa kooppii gootee agarsiisuun dandeettii takka illee hin barbaachisu. Maaliif? An asirratti gartee viidiyoo hedduudhaan isin garsiisee jira. Rooga sadeen akkanatti itti fayyadamu kana. Keessattuu mootummaan Iraan. Mootummaan Iraan laal Huusiin as jirti. Huusiin bikka kana jirti. Baabal Mandab harkaa qabdi. Okay? Isaan amma gartee warri Iraan as jiran. Hormuus harkaa qaban. Gara kaaniin ammoo warri Hizballaatii fi warri Hamaas bikka kana jiran. Guutumatti Izrael hokkee qabaniiti jiran. Izrael qofa odoo hin taane inumaatu isaan addunyaa guutuudha hokkee qabanii jiran. Ikoonomii addunyaadhaa. Okay? Dubagaa mee amma laala mee barruu tana laala as dubatti mee dubbisaa laala. Amma faarsee bulaan maal jechuun jira? Waliigaltee tana keessatti jaagartee waliigaltee arraan tanaa tana keessatti dandeettii biyyootan sadeenuu qaban tarreessaa jira jechuudha. Okay? Laal Nikulara 170 gubbaarratti biitti sadeen tuni oguu walitti deebite waan isaan harkaa qaban jee gartee wanni inni tarreesse. Nikulara 170 eenyu harkaa qaba? Paakistaan harkaa qaba. Nikulari Paakistaan kan Suudii jechuudha? No. Nikulari Paakistaan kan Tarkiiti jechuudha? No. Okay? San lakkaawwachuu jira. Okay? G20 membership lakkaawwachuu jira. OPEC leadership lakkaawwachuu jira. OPEC keessa United Arab Emirates jirtu. OPEC inumaa tommaan tana dadhabeeti jiraawu. Inumaa eega gartee United Arab Emirates keessaa baate. Okay? As deebee gartee neetoos lakkaawwachuu jira. Faarsee bulaan akkana laa kun akka isaan itti hojjetan. Inni garteen ilaa deemee gartee fighter jettiidhaas lakkaawwachaa jira. Yoo silaa fighter jettii gartee Suudi Arabiyaan akka qabdu taate inni qabanii garuu immoo dhugumatti gartee bar meeshaa waraanaa qabaachuudhaan miti dubbiin. Okay? Istiraateejii tasimoosiftu ni qabdaa'edha. Istiraateejii tanarratti immoo kutannoo ni qabdaa'edha wanni ilaalisiisu. Laal. Amma warri Huusiidhaa kuni yoo silaa gartee Yaman guutuu harkaa qabaatanii Yaman guutuu. Okay? Laala. Warri Huusii kuni bikki isaan gartee kontrol godhan lafa tanarraa ilaa hanga gartee toora kanaati. Okay? Guutuu Yaman harkaan qabanii beekaa ilaa bikka kana harkaa qaban. Asirraa ilaa bikka kana humna biraatu jira. Hanqa kana ammas humna biraa takkaatu jira. Warri kuni hanqa kana kontrol godhaniiti Suudii tana hafuuratti kutaa jiran. Meeshaa dilee isaan barbaachisaa? Hin barbaachisu. Dubbiin kutannoodhaa fi murannoo qabaachuudha. Isin galtee dubbiin?
walii galtee akka fedhanii haa godhani laal walii galteen tuni amma isaan gartee walii galteen tuni wanni isin fakkaattu duro deeminsa Suudi Arabiyaatiini walii galteen tuni Suudi Arabiyaatu walii galtee tana godhuu barbaadeesi Suudi Arabiyaan horii tana yoo facaafte Tarkiin horii kana ni fudhatti akkasuma san Paakistaanis gartee horii kana ni fudhatan garuu immoo deemanii wanni gartee dhugatti gartee lafarratti jijjiiramu takkallee nu jiraachuudhaaf hin teessu. Okay? Yoo lolli kun gartee kan irra ka'uu taate keessattummaa lolli kun inni haa beekaa. Okay? Guyyaa kaleedaa mootummaan Iraan maal jettanii beektanii? Guyyaa kaleedaa waraanni Iraan maal jee kalee? Waraanni Iraan amma booda guutumatti gartee amma booda Ameerikaan yoo kan nu haleeltu taate amma booda yaan. Okay? Ameerikaan yoo kalolloon nu rabbantu taate dursoo naannuma kana haleellaa jechaa jiran. Naannoon kun amma gaa wanni isaan godhuu barbaadan naannoo kana keessatti akka duraanitti gartee waraana Ameerikaa waraana naannoo takka kaampii waraana kanaa miti haleeluu deeman. Amma wanni isaan haleeluu barbaadan qabeenya uummataa takka qabeenya biyyattiidhaa infrastructure bika gaazaa bika bishaanii akka gartee namni naannoo kana keessa jiraachuu hin dandeenye godhuudhaaf deeman. Akkas jechuun maal jechuun? Akkas jechuun maal jechuun? Biitii teenya dhabamtee nuti tatteenyee gartee biitii teenya dhabamtee isin hin tatteessanidha. Nuti beelofne isin immoo nu cinaa teessanii hin nyaatanidha. Yoo dhabamne waliin dhabamnaa jechuun jiran. I think ifa na fakkaata waliin isin jechaa jiru. Dhagaa jirtanii mi? Ifa na fakkaata waliin isin jechaa jiru. Okay. Tan asmarra dhiifna kam jettan? Dhugatti gartee gahaa oliin isin hime yeroo fudhanneeti. Tan asmarratti dhiifna. Itti aansuudhaan oduu gabaabduu takka gartee taniin isin himu. Pirezidantii FIFAadhaa Infantino yaa'iin gartee akka malee itti jabaatee jirti. Yaa'iin isa jabaatee jirtuuni akka inni gartee aangoorraa ha'u. Akka inni aangoorraa ha'utti yaa'iin itti jabaatee jirti. Biyyootaan inumaatu gartee dhaabbanni kubbaa miilaa addunyaa tanarra jiru irra hedduun isaanii gartee akka inni kubbaa pirezidantummaarraa ha'u barbaadan. Garuu biitii amma isa duuba dhaabbattee deeggaruu jirtu. Obboleessa keessan duraan isin himeetiin jira. Biitii ammaan tana gartee biyyootan naannoo kamiitti isiniif fakkaattaan gartee ammallee duuba teessee isa kana deeggaraa jirtu. Mee barree isaa mana keessatti. Biyyootan tamiitu ammallee isa kana deeggaruu jira. Okay? Biitii ammallee isa deeggaruu jirtu. Meeksikoo, Arjentiinaa fi biyyootan Afrikaadhaati. No, Ameerikaan carraa takka illee qabdu deeggaruu dhabuu rakkoon karraa haate Ameerikaadha beeka. Rakkoon tarraa haate Ameerikaadha. Okay? Warri gartee wanta kontiraata sun gurgurii warri jeen Ameerikaanu ilmaan Tirampii bara. Isinii miimsan ilmaan Tirampiitu jeen. Rakkoon ta Ameerikaarraa haate. Okay? Arjentiinaan silaas deeggaruu qabdi maaliif isaan kun gartee akka chiit godhan gargaaraa ture. Oops, maaliin jee? Akka chiit godhan gargaaraa ture hin jeesaa? Lakki. Akka gartee Arjentiinaan tapha hedduu waan taphattuuf jecha isinii galtee? Akka Arjentiinaan silaa tapha hedduu taphatti taphachuu isaanii saniin akka isaan gartee nasiiba tolan ni jiraamti nasiiba isaanii kana gartee nasiibni akka toluuf san irratti isaan gargaaraa ture yoon hin jeerra wayyaa bakkaatti. Egaa oduu iyyaan agartuu akkamitti gartee san akkamitti oduu iyyaan agarru akkamitti isaan keevardii bira dabran. Odoo tapha san teenyee ilaallu akkamitti isaan Ijibtii bira dabran. Isin galtee dubbiin? Akkaataa isaan kubbaatti beekanii nasiiba moo nasiiba isaanii ta'u inumaatu hin gaafatina nasiiba qabeenya isaanii. Akka Arjentiinaatti nasiiba nu haa tolchu so isaan gaa deeggaraa jiran jechuudha. Garuu immoo biyyoottan Afrikaadhaatunis hedduudhaatu deeggaraa jira. Okay? San gartee waan hedduu nama yaachisutu tasanii.
warri UEFA daati fi European dubbii takka malee angorraa ka'uu qabdaa jechuu jiraniin. Okay? Angorraa ka'uu qabdaa jechuu jiraniin warri Europeedha akka jirutti. Inumaatu gartee dhaabbanni 55 akka jirutti. San qofallee odoon ta'anii isaan wanni jechuu jira warri Europeedha kubbaa'u balleessee jira jechuu jiraniin. Kubbaa akkami balleessee yoo jettan dur gartee kubbaan ogguu gartee taphattu taphni gartee watan qabu bireekii bishaan dhuguudhaa hin qabu. Okay? Inni tapha kana gartee Ameerikaa waan fideef jecha Ameerikaan tuni gartee waan biizinasa irratti waan hojjettuuf jecha komershaala irratti gartee waan TV'n Ameerikaadha hundinuu komershaala irratti gartee hundaa'a. Okay? Tapha Ameerikaatti ni beeytanii baaskeetboolis gartee yeroo fudhatanii taayimaawutii fudhatanii hanka san komershaala nama agarsiisan. Isin galtee kubbaa futboolii Ameerikaas akkasi. Dubagaa inni gartee kubbaa miilaa Ameerikaa fideeti akka Ameerikaa taatu godhee jaaniiti warri Yurooppiidhaa aararraa qaba. San keessatti yeroo gartee tiimni takka dadhaban isaaniif bishaan dhuguun san xiqqootti gartee xiqqoo hafuura baafannaan san tiima adda addaa gargaarteeti akkasi tiimni gartee irratti moo'uu danda'anii jechaa jiran. Fakkeenya isiniif hin kan tapha gartee Arjentiinaadhaa fi Ingiliz jidduutti taphatame yoo laaltan. Okay? Arjentiinaan haalaan dadhabattee turte keessattuu gartee boqonnaa lamadaa irratti bireekii san irratti gartee haalaan dadhabatanii turan. Arjentiinaan bireekii san dura jechuudha. Taphni yeroo sanitti duwwaa fi takka ture. Ingilaandutu dura ture. Boqonnaa lamadaa san ogguu gartee boqonnaa lamadaa keessatti bireekii yeroo bishaanii san ogguu bahan warri Arjentiinaadhaa bishaanis dhuganii hafuuras baafatanii hoggoos deebi'an xiqqoo gartee wayyaawaniiti dhufan. Inerjaayisii ta'anii taphataniiti akkasitti gartee yeroo gabaabduu san keessatti goolii lamatti naqan. Biraazil maali Ingilaand. Sanitti gartee akka malee gaddanii turan. Okay? So guutumatti gartee san hunda jijjiiruu barbaadan. Tolega tanaatan yidduu interview reefutti as deebina akkam jettan. Interview ministeera muummee Itoophiyaadha. Warri gartee mana keessa jirtan harka keessan taaptaap godhaa. Dhugatti gartee warri ol seentanii yaada keessanillee kannachuu barbaadan yoo jiraattan